waan jiru dhaggeeffadhu waan haadha kottii waltee gaafattee qofa deebinaa haadha irraa hojjetama siriin maatiin kee beeksisa baankee gaafadheen ture dabalee akka itti fayyaa taate si bareeda garuu ati nama dalaga tuudheen si gargaaraa tureette ati kan falfala siree hojjechii suma eegalutuma dhibbaan dhibbatti nan beeka kan immoo hamsaa shimiillee walii galtee ni qabda dhibbaan dhibbatti abdiin Huseenis Samirii tamma jettus immoo Xoofiqees immoo nama dheengadda maraattuudha warra dheengadda beeraa dhuge bakkee rafaa ture ani immoo warra akkasiirraa of eegee deemaa ture dhugaadha. Garuu Samira Gaaroo fidee ol galchitee gaafachuu hin deessu jechuudha. Samira Gaaroo illee fidaa yoo barbaadan. Fidaa gasir. Mubee Samirii nookiin Toofiqin nu fidaa. Bakka sana hin dhaqee. Toofiqin fidin Samirii fidin Toofiqin maraatu. No. Waa'ee Samirii Toofiqin bira hin geenye. Somaaliyaati yaani akka soddaattu ol kabajnee jiraachuu wayyuu. Wayya. Sareen soddaatu kabaja qabaa isin biratti hadha keenya taanaan immoo mucaan kun soddaa keeti meemee haadhatti maaliif dawwalte haadha irraa eegalame jedhamaa rasiidii namatti itti himaa badeetti. Ani haadhatti hin dawwalle. Sumanatti meeqar? Nabraati miti bu'e. Koi ka master olii fixannaa akka jiru himna mucaa ollaa isaa tokko na qabdi bilbilee. Wanni nu munjiru wallaahi lana wanni nu munjiru akkasii. Somaalee iddoo walee maatii kan koo gaafate Somaalee iddoo walee maatii koo gaafate haadha kan koo obboleessaa barbaada walballee Somaalee walballeessuu wayyamoo akka jirtu nutti kanuma natti bira gabaabaadha. Ani beetasaba isaa ka gaafadhe ani maraataa jennaan mucaa kana yaaluu yenna hin dhukkubsatamoo asitti namni itti qoosaaraa jedheen isa yaaluu filaar ka gaafii kana gaafadhe. La yaaluu fi miti mubee na yaaluu fi miti falfala siriin natti hojjetame maatiin koo biyya qoratanii gaafatanii siriin natti hojjetame na yaaluu fi miti. Koi Amadi talis Amadi ne yam siteta Somali yeroo maatii jaatti dawwaltu kun maatii la tabaamiti Amadi tira watte Amadi maatii jettanda walaa jira dhiifama maastara Amadi jettee gaafattetta. Laan achi naa bilbilanii na gaafatanii bare achi bilbilanii na gaafannaan anammoo mucaa fayyaa qabaa gaafattu. Mubee wallaahi rabbiin haadha kotti nagaan nagalchin siriin haadha gurraan natti hojjetame haadha irraa hojjete kan dawwalee gaafate Somaaleedha dhibbaan dhibbatti dhufe natti hime lamaffaa immoo Samira Gaaroo illee gasii tol galchee gaafadhuuti Samirii illee bidaati an nama soba tokko sobuu miti namallee haraa mallee dheengadda dalagu miti shamarree illee ofirraan oke garuu dheengadda soba tokko sobulaan dhugaan dubbadha sinii galee Samira Gaaroo guyyaa tokko gaafan soba gasii fadhu geessi na ubaasteetti. Biiraa sana nu baafteetti. Dhugaadha. Sun. Dhugaa jirtu natti hima. Garuu inni baangaalii naan jeeraa bidee mana tol galfatee hojjeteedhaan soba. Kijiba. Sobaan ni baangaalii ati timbune. Baangaalii soba naan jeeraan soba. Naan jeeraa timbuneen. Timbunee tintinnis garuu. Baangaalii timbune tura. Samira Gaaroo qofatti geessee biiraa na hubaase. Okay, inni dhugaadha jechuudha. Biiraa guyyaa tokko dhudheetta. Dhugaadha. Okay, malee inni baangaalii hojjechuu soba jechuudha. Soba. Maqaa nama maqaa xuriisitti maqaa nama balleessan. Ayyee Somaalee. Somaalee asirratti malee. Bu'eera Somaaleen. Somaaleen bu'eera. Allahu Akbar. Lafan galtu samiin baatu. Lafan galtu samiin baatu. Yoo soddaan kabaja qabaate si biratti kottu ol gali Somaalee ol galiitii haqa jirtu nutti dhaga'uu barbaanna obboleessi keenya balleessi badii isaa fudhannanna. Mubee akka marti nyaatuma kunoo nyaatuma jibsiina nyaatanii fite. Yoo badii qabaate obboleessi koo badii isaan fudhaan Somaalee kottu ol deebi kabaja wayya garuu wal kabajuu wayyannee tula. Wal kabajuu wayya wal kabajuu wayya. Somaalee wal kabajuu wayya. Samira Gaaroo irraa ulee golfachuu dhaqee kun argitee laal gorsuu dhaqe keessa kana hojjetee kan geggeessee Somaalee wal kabajuu. Sitti meera Somaalee. Beera. Uummata keenya dhaggeeffadhaa. Mubee ajandaa miti laa dubbii kun. Kan naqee Abu Dhabiidhaan fuudhee makiinaa ofiitiin na fidee martiin baase Abdii Huseen. Kan immoo ergan achi martiin dhugee jimsi keenya lalabee qoricha immoo kan naa kenne sheekumu. Achi saffide maqaa ishee gaadhu guttee maqaa nam tokko dubbittee naan akka usaa namsaashim biyya kanaa bulookiidhaan si galchaa boota jirtutti si dhufee naas wararaa ture inni. Sababiin mootummaati. Alaabaa naa kennee jechuudha. Waraana adda bilisummaa Oromoo deeggafe naan jennaan dideen ofii kootiif inni kun Somaaleen dhibbaan dhibbatti kunuunsa fideensa agarsiisa irraa kunoo odaallee waan itti kenne. Kunoo waan ilaalaa deemnaan. Gadabii wal buusu namni immoo walitti gadi baan. Mubee nyaata miti waraana adda bilisummaa Oromoo deeggafe daggarii abiyyiin dhiisii abiyyii faarsa bulaadha birrii namni si kennaa si gargaara namni naan jedhee dubbataa jechuudha.
Kana Somaaliyaa fidee natti kaa'e. Shantaa keessan kaa'e gaafa waytii nan qabsiise. Kan maatii gooda walee dhugaa batilleessa. Gootummaa mucaan kun goota hayyuudha nama dheengada biyyaa dhaabbataa ture. Jedhee shira kana kanatti dagale. Akkan raayyaatti biyyaa ga'e tures akkan maatilee soorata dhagus akkan ofii gootiif obboleessa fayyachuudha biyya kana dhufe sin beeka. Maatii qoratee natti hojjechiise. Kan inni natti hojjechiise immoo Ustaaz Hamzaadhaan walii galtee qaba. Inni Somaaliin fi Ustaaz Hamzaa jechuudha. Ustaaz Hamzaa quba qaban erga isaan akka jedhan bicuu wayyaa yoon qoricha ergan fudhee hamma kanayyuu haddii kana. Diwween olii baran. Maal jibsiin nyaatamee dhugaa gaata miti mono. Jibsiin kun nyaatamee dhume. Zamzaa afoo si'eechi isee gaarii taate miti. Lubbuutti deebi'e. Okay. Somali. Maamu kun Somali. sinaatii mu beelalle. Somali akka dawwalanii intina jechuuti miti kottu. Kottu Somali hin gaabbita. Inga baris Somali inga baris. Kana tergi Somali makana bar. Kana tergi sayu Somali makana amma samirin kana akka kuchise akka namina baqatu kana mina jibbuuf. Isuma Somali samiri tamma shar goditi gasira fidi ana samiru inga banna sin tokko tofik silama ratu da sinni bayang qabdu waan ta'eef yani sinana son barbadu samirin fidi yoo dhugumo quba qabaate samirin da walte qabaate kaate Samirin nu waamee. kan hojiiilleessuma Eegaa jira. Samirin waamu. Anti akan baaftasaa achirratti akan baaftasaa kan immoo dhiiraatiin waaqatiin akan baaftasaa. Ime kaama buleera Akan baafne. budina dhugaatii dhugeera jedhee amaneera. Isatti hin buune na jirichatti. La hawla wala. Naanjeeraatiin bunen dhugaatii Zinaa hojjete Ahmadiin lakki zinaa hojjete nagaatti kalas nagaatti zinaa dhageenyaan taa'an. Zinaa biran Qabaas taa'an. qabaas maal rakkoon qabu qabaas. wallahi mu be dhaggeeffadhu. Laal aare haqa baasete haqa baasne dhiifama gaafanna uummata. Kotu seni mube kotu seni. Wallahi an kanan hojjenne mube harkisa dhugee seni mube. Ati garuu Somaali dhaggeeffadhu. Ani garan naa hime kaamaa ati maqaa nu balleessan. Dhaggeeffadhu qaasitima. Dhaggeeffadhu maqaa si balleessuu qofaa miti. Ati sirriitti baatee illee argine jira. Maaliif marti siriis akkas hin gootan illee bareedaa maatii qoratanii martan jechuudha. Falfala sana ni tanu taanaan wallahi laazim an zarii keessanii walitti balleessa zarii keessanii hin beektamiti. Dhiifa manaa qooti. Wallahi qaccee keessan. Mootummaa illee jechuudha. Kanneen gadee mootummaa dha baay'ee paaspoortii mootummaatiin biyya kana keessa jirta jechuudha. Daaraan si godhe biyya kana keessatti miidhamnaan wallahi laazim si miti abiyyiin akka inni biyya kana keessa jechuudha. Isrinyaa si galchu si gochisiisan isrinyaa. Maaliif ati ilmoo Oromoo taatee kaatee waan kana kan Samiriin yoo natti ergee akkas gochisiisi. Kan garuu si badan tureen si galee si beeka. Garuu Naanjeeriyaa minamini seettee minamini ta'e as baatu wallahi rabbiin dina dhaayuna kana bulchin kun kijiba basaasa keessani. An dhugaan meeshaa sitti dubbadha. Maaliif waan ta'u? Viidiyoo laal viidiyoo naa baasii tokkoffaa dhagaa naa fidi viidiyoo naa baasii inni kaan dhugaadha. Samina geesseera. Samina gaaroo geessee na baaseera. Dhugaatii dhugde miti. Dhugaatii geessee na baaseera. Irra kadhattee birii nurraa guurtee maa dhugde? Nuun dhugaan jirru maa dhugde dhugaatii masan? Samirtuu na geesse. Samirtuu na waase. Samira gaaroo na waase. Yoo samiri qabu waan nama ta'a. Itti bu'uun ooltu gosa ati sakkarteerta. Obboleessoo kotu. Aariin qabu bara. Utaa bu'i gadi. Baalagee. Ofitti sakkataama. Maal godhan beektanii jiruun biyya duniyaa kun gabaabduudha. Jiruun biyya duniyaa kun gabaabduudha. Deemii dhugii ofirraa fataa jedhee deenga daraatti biyya keessa turte polisii miti wadaadaraa miti miidhaga sana galchanii nuyyuu dhunnee fataa inni jiraata irraa naan jedhanii amma nama bula miti reen ofii kooti. Yoo inni kee dhugee naan hin dhunne na rukuta ofii isaatiif. Maaliif ani nama sakkaraa miti jechuudha. Kanaaf inni qe'ee wajjiniin dhuge maaliif ajaan bakka ajaa nama dhaabde waan ta'eef hiriyaa godinyaa baduun ajaadha. Ina geesseera. Kun dhibbaan dhibbatti dhugaadha. Garuu falfala sirii godhan waa hundayyuu jara. Kun dhibbaan dhibbatti lichiin himaan waan hin godhin hin sobuun. Kan naan jedhaa minamni mudii qabatan kun kijiba. Ishee mubaarakiin bu'ee uffatan kaadhaa wayyame ajaadha qullaa taa'uun jenamaati. Uffatan kaadhee kaa. Egaa diriiruu waluu garuu ani birrii kootiin nunne ijoollee bitanii na obaasanii garuu ana ijoollee bitanii na obaasanii geessanii amma namaan bulaa engadde karaarran ture karaarra bakkee rakkataan ture kan geessanii na obaase Samiira Muwaggaaroti kun dhibbaa dhibbatti dhugaadha kan jarri naan jedhee haadhanii sobanii kijiban kidna aarse malee an soban sobu silaan dhugaan dubbadha ana mallaqeen beeku jechuudha
Mubaarik dhufteen deebitu taanaan saaticha keessa ati illee harka qabda. Nama si beekamu jiru jechuudha. Ogalaame ijoollee abaaboo darbaa usiname. Warri waan kanatti qaabatan ogalaashii numi kana keessa. Abaaboo darbadhaa ogalaa. Oli isin galcha. Nama kuma lama namni gurguddaa illee ogalaati. Toobadhee garuu gara rabbii deebi'eera. Toobadhee gara rabbii deebi'eera dhugaadha. Engadde garuu gaafa rakkadhee jiru akkuma dhiiraatti Dubaayii keessatti sheekiin keessi isin dhuga tokko. Kun sobaa miti. Soba sun. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtaa bayyaadhaa? Isaan mana gaamaa ro'aa isaa maal rogeessa dhagaatanii isin? Dhagaa jirra. Mucaa samii dhaggaaroo sana hin beektanii? Samii dhaggaaroo jinniidha bahar. Isin jinniidha beektaa? Ani duraan si wajjin hin deema mana qabu birrii qabu mana kireeffadhu qabu beektaa? Yoo xinnunne dingata nu rukuttaa dingata aan surgutee naan kaatee na qabdaa dhugii naan jedhan. Si galee? Waa'ee dhugaatii dhiibbaan soodiin jiraati. Sooloo naa deebisi yeroo hunda walla galchisiin jedhee dadhabee. Ti gargaaruudhaan inni birrii walitti qabne kunuu amma birrii waa'ee gargaarsa irra jiru baran ammaa wantoonni gargaarsa Oromoo gaafachuu hin ta'in ana dhukkuba beektaa? Na dhukkuba inni argan dhukkubsadhee ofirraa dubbataa malee barbaadu. keessumaan si gargaaraadha malee kuni. Miti. Waa'ee gargaarsa irra jiru waa'ee dubbannaa Somaalee kottuu Mubaarakiin bu'ee miti? Mubaarakiin bu'ee. Mubaarakumti dubbicha keessaa harka qaba malee maaliif sardamee bu'a? Osoo ati waatti muu jettu maa bu'ama? Hin bu'ee namatti itti qaba of sodaata baran sodaata. Haasaan kun nagaatti waan mootummaatti waan ta'eef. Keessaa harka qaba malee mee maaltu isa buusa? Waan ati jettu dhaggeeffatu. Itti agarsiiseera. Somaaleen immaa nama maatiin godhe walee godhe bara. Nama siriin itti hojjechiise. Somaaleen nama maatiin godhe walee bare. Haasachi keessaa hunda keessaa harka qaba bara. Sumaaleen himaa himaa jira baakki. Sumaaleen himaa jira. Erga Mubaarakii ba'e erga anduunaan erga aanyoon kee dhukkubsadhe du'e Somaalee tokko Mubaarakii lama Abdii Huseen sadii Ibsaam Zaashim afur. Jarri kun arfan quba wal keessaa qabu jechuudha. Guddinyoota walitti quba wal keessaa illee qabu. Garuu bakki marti nyaadhe mana Abdii Huseen bakki dhukkubsataa dhufu kun jechuudha. Haatirin nama ciree qabni kan ciramee jiru isa. Mana Abdii Huseen nuyi qoricha. Kanaafi hundi keessan quba qabaadhaatii qaamni kan ciramee dhume sababiin jarri na obaasan sababuma mootummaatti malee waa biraatii miti. Ati volosiidha wata darara tuftee akkamittiin dhunnee naan jedhani dhugaadha. Durii yeroo magaalaa keessa jiru dhugaan ture lolaa ture illee dhaabbataa ture nama biyyaa dhaabbataa ture akka argifataa ture jechuudha. As keessatti immoo ani nama qaama keessa irraa keessa ture waan ta'eef shamarran of ittiin dhiyeessu duraan dhagaa turan hundi keessanuu jechuudha. Tokkummaa miidiyaan turkillee gaafachuu dandeessanii ammas immoo mucaa feemasa jimmaa nuti qabnu maqaan isaa mucaa maasii sharafu gaafadhaa akka naaramaa dalanne inni hin beeka. Gaafa shamarran nama shan taatee naqattu yuuna of harkaa dhokku jechuudha. Garuu booda kana maal naa godhanii ati amaddiinatti qubaatti duuta fataa jedhe duniyaan illee kasal basarii inni foofiini naaf isee miira keessa nagalchaniiti bara. Duniyaan kasal basarii siin dhufuu dhuddee fataa jettee ijoollee isa biyyiidha namni hundinuu sheekiin qeessiin suma dhugaadha inni maqaan itti dhaanii egaa atu maqaa dhahe namoota dhuguu dhugaa rabbii hin qaanfattu hundi keessanuu. Waa'ee dhuguu rakkoon qabu baga dhuddee amaddiin. Waa'ee dhuguutii waa'ee falfallisitti hojjetamuu addaa bara. Waliin ilaallatu. Waa'ee lubbuuti dhimma lubbuuti bara maal kun ilaaltan ammoo dhimma lubbuuti amaddiin irraa maal dalagee deemu waarii gassii keessa utaalee gadi malee dhimma lubbuuti maal ilaaltanuma siiriin nuti hojjetame qoricha martii falfalan nyaadde maal ilaaltanu galaan koo maal ilaaltanuma ilaalaa kana wayaas na godalcha na walitti Sirratti adda baafannaa. Mee namni abiyyii deeggaru namni mootummaa kanaa dhaabbatu yoo Dubaay keessa hin jiraatu ta'e mee waa'ee kee irratti adda baafanna nuti. Dhaggeeffadhaa akka biyyaattis waa'ee mootummaati. Hadha suuraaniin mootummaa dhagaa ibsa wabii kanaa mootummaa mormaa turan ni jira gaafa filannoo sana irraa buufne ni yaalii guddaa isaa turanii kitaaba mootummaalee dhuskaniif. Ambaasii Itoophiyaa harkaa furanii inni eebbisiin dhuskani. Akkamitti kitaaba muummee ministeeraa jechuudha. Akkamitti dhuksitanii
Biyyoota harcaatee jirtu kana birrii biyya alaatiin liqeeffatee innoo biyya kana warqee godhee agarsiise. Maalis seenaa isaa dhorkitan jedheen asii lolaa ture. Asii Dubaayitti eebbisiifne dhanii irraan baasii qophii nu qabanii naan eebbifnee galee laa kunoo. Ilaali koos agarsiisa. Magaatta miti. As ilaali kunuuti ilaali. Dhannee eebbisiifnee galle. Mucaan kun bor nu caala. Nama beekamtii miidiyaa irraa qabu. Jedhanii nageenya uummata Oromoo buusaa faallaa keenya deemaa jedhanii marti na nyaachisanii falfalallee sirii maatiin koo gaafatanii hojjetan. Kan maatiin koo qoratee gaafate Somaaleedha. Dawwalee maatii asii. An Sumaalees nu maqaatan jibbise biratti. Situ Sumaalee akka barbaade saahiba kiyya jedhee akka barbaade wajjin fiigama. Abdiin Hussein immoo dhaqee Abu Dhabiidhaan fuudhee qoricha sii kenninaa ati nama arrasiise xiqqaa guddaa si minamee natti qaraasee qoricha naa inni qorichi inni naa kennee immoo marti natti ta'e qaama keenya ciree nafti. Ibsi kiyya guutuu jechuudha. Summii ta'ee martii ta'ee wanti jedhan natti kennan beekan quba qabaan. Amaddiin sila inni dhibe Dubaayii keessa namni mootummaa kana jeeqan jiru. Amaddiin. Maal jedha boon mormee biyyaa bee hundinuu akkuma nama mormee hojiidhaaf biyya baanii hundi jedhaa mormitoota bara waan taate. Namni deeggaru jira hin jiru. Mee wanti hojjetame kun wooma tokko si haa godhu. Kanarratti adda baafannee ilaallame. Abbaa jiraatu ilaalla. Sirratti safaaxaan hin jiru. Handuunaan dhageeffadhaa. Handuunaan wanti isinitti himu akka seenaa Oromoo tokkotti dhageeffadhaatti hima. Handuunaan ganda jiraa saba jiraa tokko inni sina ifoonaa qolaati. Nama siriinatti godhee nama lafanatti godhee hundi jiraa jechuudha. Nama kuma tokko irratti nu bataara. Kan siriinatti godhes jaruma. Kan maatiin qoratee gaafate jaruma. Iqaamaa kiyya hatta qodaa namni irraa taphatu shamarran hedduu mana keessaa taphatanii qodaa shamarran mana keessaa erganiinatti qodaa dhalabattee silkii cufatti. Hordara kudhan hordara 20 kasaaraa tureen kan nama namni isuu keessaa baasee bakkeetti nagadaa ture. Jaraf shira kanatti jiraa turan sababii maa isaa mootummaa ta'edhaniiti. Ani waan waraana keessa turee fi mootummaa bataasuu mootummaa qeequu hin danda'u maaliif waadaa seenee cubbuu seeneen galee waan ta'eef gaafa dura. Amaddiin. Qeequu hin danda'u arasuun. Amma wanti Irbuu seenee gala namni gaafa waraana seenu beektan nuti. inni falfala sitti hojjetame amma si dhiiseera beektaa isii ati nyaatte sanatti tarii si keessaa bahuu didde malee amma rakkoon jiru mubaarii kaasaa ammaa keessaa maaltu isaa Marti marti. Quba qaba jara keessaa quba qaba jara keessa jira. Jaratti makamee jiraatan jettu. Jira wajjin jiraata kanaaf dawwalanii gorsan. Dawwalanii baasan. yeroo meeqa ishee itti godhee ka'e Dawwalanii baasanii bar. Maal jedhan beektaa? Deebi'anii naanii maraataa dhawaamee kanaan jedhanii maqaa naa moggaasanii naa arsaa turan martii nyaachisanii obaasanii kaanii jechuudha. Ramadaan illee isa duriitii miti Ramadaan illee inni durii inni duriiti inni immaa adda inni immaa xalaata kooti inni durii dhuguma akkuma bareedaa turutti ilaalaa ture. Inni immaa xalaata maaliif xalaata inni naatti gara mootummaatti malee waa biraatii miti. Gara mootummaatti natti qabsaa'an. Ramadaan miti wanti balaa qabu Mubaariki. Laala Ramadaanii akka inni gargaaramne reenfa isaa biyya galchine ture Aleksisaa yoo hojjenne itti qaataa turan nagini mana keessa kaa'atanii. Aleessis Amma kan hin jedhu ijoollee. isii salaabii kana maqaa siin dhayini isii faayidaa hin qabdu. Amma uummata keenya dhaggeeffadhaa. Nama kuma as jirte miti nama kuma lamatti ture sila. Dhaggeeffadhaa nu keessanuu. Tokkoffaa an duraan bakkeedhaan bula ture mana Samii Raggaaroon bula ture asii miti. Bakkeetti gatame jechuudha. Samii Raggaaroon nuti biiraa. Isiidha kan geessee nama baase Samiiri. Garuu ofii kootii fi an biriin qabu mana namaan bula. Maaliin machaanii loon kutan jedhanii gaafa kana laa kunola harka koo cicciran laa kunola harka kana cicciran laa agata miti qoyaa sinne gasiise. Gaafa jedha kana cicciruu machaanii jechuudha. Saasini waa shamarree mina mini godhe dheettoo miti laa kana laa jedhan ciccira laa kana. Hin beekamu? Cicciranii na fixanii. Baay'ee si ajjeeftee yaakii. Kongodaanis ilaalla. Machaanii na qophaa'anii na fixanii bar wanti hin jira an bar duraan ijoollee mineensaa wajjin jiraata ture bar maal taate. Ati beekaa himuu dhiibbaa malee Dubaayii keessatti kan dhugu si qofa namoota gurguddaa gooddinyaa kee ta'e nama meeqa dhugama dhosseeti malee. Duraan meeqana gaadhaa yeroo biyya. Maatiin keessa gaafatamteetti na waraabadhaa bakka. Wayna waraabadhaa bakka dubbadhaa dhala waraabama maqaa haadhaa irraa warra hojjetama.
Siriin. Eh. Inni dawwale eenyunni Haadha koo gaafatee mootummaa maatiin- bilchiginnaa abbaa irree deeggara kan jedhe eenyunni dubbadhina waraaba. Mootummaa Bilxiginaa abbaa irree deeggaraa kan jedhe Somaaleedha. Somaalee takka jedhee fidee hodaanatti kaa'ee dhiisii gara biraa deebiidhaan jedhee nan dide ofii kootiif gadda nama raayyaa biyyaa keessa ture nama mootummaa basaasu nama mootummaa eegu miti garuu immoo ofii kootiifanii dalagachuudha waan akka nam tokko nama biyyaa ba'ee uummata mootummaa qeqeennaan dhiiganna danfee ijoollee gorsaa ture ofitti qabe. Ijoolleen immoo gorse kun immoo shirriitti deebisanii na fudhatanii miti jazaa kumullaan jedhee Somaaleedhaan. Asuma mana kan kooti baqate. Bilxiginaa deeggaru woboon deeggaraa Bilxiginaa deeggaru sullee nan beeku naannoo deekee dhufee dhufiin nagaa yaante viidiyoo waraabee eegan gadhiisu suuraa nama eegan nukkusadhe eegan qabameessi. Kan haadha koo dawwalee gaafate Somaaleedha maatii biyyarra. Somaalee dawwalee gaafate jechuudha. Gaafate ustaaza nama guddaa xiqqeessaa jira nama arrabsaa jira kan jedhee immoo manatti natti dubbataa ture Abdii Huseen kan dhaqee boota timaantimiitiis gaazii guuttatee dhufee na fuudhe isa bitamee na fuudhe malee jaalala kiyyaafii miti. Jaalala kiyya tuteeti mana keessaa gadi baasee adiiqaa keessatti nagatu. Erga dubbii sana raawwate gadi baasee bakkeetti nagate. Erga viidiyoo intarbii fe'i kaameraa guddaan na waraabee kee. Kaameraan na waraabee kaameraa guddaan dhufee manatti. Ijoollee fidee. Maaliif basaaftuu mootummaati na gochuudha jedhee sagalee kiyya AI'dhaan walitti kana baree gadhiisuudhee kaameraa guddichaan na waraabee Abdii Huseen dhufee isa rafitee raara. Eenyu erge mootummaatti erge. Maaliif eeggadda waa'ee kitaaba jabaa irraa dubbataa turte. Ummata hundaa qeeqaa ummata hunda basaasaa turte naan jedheedha inni rafitee irratti na waraabee. Naan hin dhiisee wallaahaa laazim an birrii illee hin qabu akka namaatti suuqii dhaababatee dhaabsutti agabuun bulaan du'aa dhee mana abbaa argeeti waa nyaadha garuu manni nyaadhee qorichin dhuge mana Abdii Huseenii kan dhaqee makiinaan na fuullee isaa achi qoricha natti kennee qoricha sana dhuge qaama kee cirina fixee erga sanaan dhufusadhe manatti deebi'ee jechuudha. Kanammoo uummanni Oromoo hundiyyuu hin beekaa. Oromoo erga waan irraa bu'amuu fi waan irraa kolfamu erga wallaaltanii bubbultaniittu kan beeka ayinaa'oo naaf gala waan irraa bu'amuu fi waan irraa kolfamuu fi waan irraa gaddamu erga wallaaltanii bubbultaniittu wallaalee miti yaala. Garuu I am sorry. Wallaahi waan bu'amu iyyuu kolfaartu. Ilma namaati ilma Oromooti. Nama kaleessa ajatus gaaramus wanni si laaluu qabdan maal ta'us kaleessa makalaakaa keessa ture. Hadha lafeetti yeroo inni bahu garaasin hin nyaatu marzii nyaachifame dhaalaata. Nagaa qoyisa agarsiisa qoy. Neen laatama. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله والله مرضينا والله لازم هو إذا سيد على بوكس سنبولة سني mana banatena kata ture Nigeria ujete Somalia wajin kuno lan likor di kasa sinan jane video lan gitu la kuno lan la kuno ambar ani ber miskin mang la kuno la gitu asilan video na kan la jolen kuno jo na video ora bina kasa sinan jane la kuno la isuma waamne gaafanne badii kana dalage inda galle isa yookiin maala kana ummata keenya rakkine gorfa namade la koi ko tawfik dis tawfik ko koi kuno la amas mo kuno tila tawfik ko man to السلام عليكم Somali nah alaikum salam صدق كم نجا الحمد لله كم ما تجوا في نرى ما تجوا في نرى على Somali مال ونما ما نجوا ma ni ka bara ganjira raga mana namdu atun batin jiru ba لا 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 أمديني ونسي جت سو سريمتي نجارا موت أسوم مينيا شو لقى زتات me ya dise abdi me ya dise amiti إيه la soba mami ada raga mana ada rafitu صبا la يعني أكاسم نجارا تجاباتي أمديني تات ta jama me balta te bekno bilibili ga fatwa ini dalag ماسي دلك مال قول إبي من تبي ماسي قول مال قول na wanda da tembe ta namarra ta inu lo fi mitira kes ba na je nenno مستر كيسي بابنا ما عندي مستر سا Mr. Raja Somali Somali Mr. Raja tofikin ga fada bilbila wani wajiro di dalag yokin duka na ba مستر ما لجرا سينجلا لا إله Mr. Raja Somali إيه سنتي أمديني سنتي ala rabbina la galutti ma naga samti muwe rabbina la gotina kan nagati mistritu kolle jiru waai mootummaati waai politikaati wanti ci sababi mootummaati malee sababin tokko wanti biraa tokko jiru namni siiriyoo jechuudha haadha keetti wal eenyunni Somaaleedha kuna ofiin natti maatiin
Namni haadha Qoranneen qaba naan jedhe. haadharraa hojjetan siirii kana. Haadharraa gad eegaltan gaafa siirii kana eegaltan. Mubeen qoosin. Kunoo Nama haadha kotti nama waliin jiraara kunoo qaba. daa'imni jirra nama kumaa dhibba ja'a kottu malee kottu nama kumaa dhibba ja'a seegaara. Kottu teessis uummatatti gaafanna. Akka isitti keessa inni su'an abbaa barbaade inni su'an. Kalas imbaasii deemuun gosa. Achiin. Tammagaa. Bareedu kottu isin. Ogalchiin mubee. Haala timaaf dawwalame. Maa isa? Mubee Somaalee. akkana jala naasomna laal akkana jala haasomna. Deem gabbuu duraan hombeeyne akka holaa taate. Koy ni gaafannadis ni gaafannaa. Tokko moroonoo goo sabnummaan moroonoo goo hin jiru. Sabni moroonoo goo hunumaa hin jiru. Eenyu moroonoo ta'e siin jee? Ifteetiin teegaa saba gabrummaa didee jechuudha. Moroonoo jechuun maal jechuudha? Maali hiikaa moroonoodha? Saba gabrummaa didee fincilee jalaa ba'ee jechuudha. Hiikaa Hin moroonoo maali taataniif. siin jeen? Hiikkaan moroonoo moo? Ifa jechuudha. Aduu jechuudha. Aduu. Hogabbe hoola. Hoola hogabbe. Aduu jechuudha. Aduu. Hoola daadus. Hoola. Kuni hoola. Okay, sume. Maqaa kee guutuu eessi giraattaa isa dhalatte? Ani sumee dingalamaa Dadda. injiraadoo ni kan itira argeedha. Intalli gaasee haa? Waan isin jedhe yoo tuntu dabbaan. Intalli. Maqaa Nama Buyyiin wayii qabnaa jenkiin dhaqabnu barga buyyiin kaa taaptaa gootu. itti jarjarte homaati. Ayyee singitaan banad. Singitan maqaa kee guutuu eessa dhalatte? Singitan maqaa kee guutuu iddoo dhaloota keetii wajjin. Singitan naan jedhan. Haaya. Eessarraa? Itti fuuf. Ijoollee Arsii. Eessi giraatte? Naayiroobiin jiraadha. Ati hoolaadha moo nama? Nama. Oromoodha moo Moroonoodhaati? Oromoodha. Thank you. Arsiin Oromoodha. Warri keenyaallee guutuu isaanii Oromoodha. Fayyaa ta'e. Naafilee maqaa kee guutuu iddoo dhalootaatiif bakka jiraattu. Dhaan kiyya naanii taajibdiini. Maalitti? Ol jira. Naanii. Maal jettee? Naanii jette naanii. Okay, eessa dhalatte? Harargee baabota. Harargee bahaa. Eessi giraatte amma? Itoophiyaa dirree dawaan jiraadha. Dirree dawa. Ati hoolaadha moo nama? No, nama malee. Ati Oromoo moo Oromoodha moo Moroonoodha? Ay, Oromoodhaan. Thank you. Fayyaa ta'e. Oromoodha. Arsiin guutuun si Oromoodha. Thank you. Hayyee. Ati dukkana keessa teessu kun maaliif dukkana keessa teessu? Hobbuyi. Ati hoo maaliif kan viidiyoon barande teessu? Hobbuyi. Saree. Hobbuyi. Jabboy. Namni gaafii fi deebiidhaaf asirratti ol seente hundi kee viidiyoo banii siin jee baran. Hoolaa fi nama addaan baasu jira irraa. Kullee Yusuf. Adde kullee. Nagaumaa. Wayye walaa kam dabbaan jirta? Fayyaadha. Rafu jirta moo taa'u jirta? Walaa amma lafaa Fuula dhiqattee? inni kan rifeensa walitti hidhan. Banaa bultaati rifeensa. Jaarsan qabdu maa banaa bulta? Waan jaarsan qabneef silaan jaarsa qaba adda akkanaa. Ifi dhukkaamsa. Egaa nama jaarsa qabne mataa banaa bulasa. An nama jaarsa qabu mataa banaa bulaaf hin taabara. Qilleensa naqaati sango kullee shaashaa jahi baxalaq jahi rafiyoo natti qalbii takkaa. Okay, fuula kee harkuu dandeenya kullee moo kanuma nu haasofita? Akkanumatti haasoftu dhiyeessi ammaan kayyette. Kullee. Akkanumatti haasa'u?
Wayye. Tintala me wana madam juro na tintala nu kan eka morono yobe tenu himi yobe ku batte mo sitte mina nuti ati asa ke tumo biya Wai video bananda sih video bananda dabbar. awa kasittim feda warani sala fula ka kana yan nesil yar ku barbanna bar mana ratur tare Sih bananda bo. Ayya. Taksi ulang ibu. Kemes toko koya gana man dabballe lala tintala le dage fatani koya bagana ga nduftani tintala Wawamata le dabballe wal kasa gona osoo video barano aan jenne waa takka sinin jaa. ka video baran dubachu nindan dam gobbe Ala ana hawse dura kan saatan aan video wana. ati Oromo mo gabbe ati Oromo mo morono. laki Akkana laal gaafin akkana laal akkamma gaarii mul'ata gaafata kana gaafadha please akkana nama gaafadha hanguma kanaaf hin ol seenuu waan biraatiif hin seenne ani Oromoodha. Ati Oromoodha moo boro maali maqaan san Moron hola afaan Oromootti yoo deebi'e hoolaa jechuun warra sammuu qabu. hola ja No, duro hoolaan hin gaafatan. Ati Oromoodha moo boroodhaan gaafatan. ati hola moona mare Gobbe mee wanta akkasii ibsaa dhageeffadhu. Moron jechuun wallaahi hoolaa jechuun warra sammuu hin qabne jechuudha. Maqaa isaaniiti gobbee wanni si Ana io fontaine Englishiti morono ki demiti gogli ka sen ilale tu. yaa Google godhee Ambar Kulle san tintala kenu kan amma. Oy amma kulle dage fanna amma. Tintala kenu kan kulle. Wa alaikum salam. Ayye. salaam itti Gaafi fufee itti kulle. Gaafin kiyya ati gaafi sin gaafadha ati walumarra qabdeetuma yaada keetillee dabalte because nama miidiyaa ti waan ta'eef nama waa hubatu waan ta'eef yaadallee ni kan itti gaafi qofan deebiftu baay'ee akka ijoollee taaniiti miti. Gaafin inni dura maqaa kee guutuu iddoo dhaloota keetiitii fi bakka jireenya keetirraa kaastaa. Ta lammaffaa ati hoolaa